Ollaan isaan wal dhungachaa fagoo irraa ilaalamu. Toomaas gara ambulaansii bilbiluu qabna yommuu jedhu Piippiin yoo bilbille akka isaan ilaalu waan beekamuuf hin bilbilu jedhe. Xiyyeeffannaadhaan ilaalaa yommuu jirtu Bireent tasa ishee yommuu ilaalu rifatee bishaan harka ishee irraa kan jiru kufee caba. Kabajaa fi jaalalaan warreen jaalattoota fiilmii keenyaaf haa ta'u jenna. Har'a fiilmii The Warrior jedhamu bara 2021 kan bahe wajjin ilaalla ittiin buhaara. Fiilmiin kan eegalu Toomaas fi Piippiin kan jedhaman hiriyaa wal jaalatan agarsiisaa jalqaba. Gara mana haaraa isaanii yeroo jalqabaaf seenaa jiru. Irbaata nyaachaa Piippiin waggoota 4 dhufaniif daa'ima da'uu akka hin barbaanne Toomaasiif ibsiti. Inni illee waan waliigalee fakkaata. Yeroo kanatti dahee waggaa baay'ee barumsa itti xaare gatee ijoollee guddisuudhaan jijjiiruu hin barbaadu jettiin. Da'uudhaaf akka hin qophoofne itti himti. Ittimtee wal dhungachuu eegalu. Bakkee isaan jiranitti gamoo faallaa jirutti ibsaan yommuu ifu yaadni isaanii hatama. Ollaan isaanii wal dhungachaa fagoo irraa ilaalamu. Piippiin dhoksaa malee isaan ilaaluun ishee baay'ee dinqisiifamtee jirti. Jaalalleewwan lamaan kafana baafatanii ifa keessatti wal qunnamtii godhu. Toomaas garuu laaluudhaaf akka hin barbaanne isheedhaaf yommuu galu kolfaa isa dhiistee deemti. Galgala san Toomaasii fi Piippiin wal qunnamtii akka godhan waan beektuuf Piippiin of qopheessaa akka jirtu ilaalla. Haa ta'u malee Toomaas wal qunnamtii akka godhan walitti himan irraanfatee hirriiba qabee yommuu argitu baay'ee itti aarti. Guyyaa dhufutti Piippiin hiriyaa ishee wajjin hojjettu mana isaanii keessa wanta ta'e itti himti. Piippiin kan hojjettu bakka wallaansa ijaa yommuu ta'u lammii eeshaa kan qabdu. Hoggantuun ishee mana simbiraa itti kennitee gara manaa deebiti. Mana simbiraa fannisaa abbaa warraa ishee Toomaas wajjin yommuu haasoftu argina. Irra deebi'ee ollaa isaanii ilaaluu eegalu. Isaan waamuudhaaf akka tolu maqaa isaaniif baasu. Dhiira saniin Bireent, dubartiidhaan Maargoot akka jedhanii maqaa moggaasaniif walii galu. Akka tasaa Bireent nyaanni inni nyaatu yommuu isa hudhu Toomaas fi Piippiin wanta gochuu hedan dubbatu. Maargoot sirbaa dhagaa waan turteef abbaa warraa ishee akka hudhe hin beekne ture. Toomaas gara ambulaansii bilbiluu qabna yommuu jedhu Piippiin garuu yoo bilbille isaan ilaallaa akka jiru waan beekamuuf hin bilbilu jettiin. Yommuu ba'uu fedhu waamtee abbaa warraa ishee Maargoot isa gargaaraa akka jirtu itti agarsiisti. Guyyaa biraatti Piippiin bishaan dhuguudhaaf yommuu hirribaa kaatu Bireent fi Morgaan yommuu haasaan argiti. Maargoot kafana deemsaa qabattee Bireent wajjin nagaa dhaammachuudhaaf yommuu wal dhungattu argiti. Piippiin qaama Bireent ilaalaa isa wajjin wal qunnamtii gochuun maal akka ta'e yaada. Hidhii ishee ilkaaniin ciniinti. Xiyyeeffannoodhaan isa ilaalaa yommuu jirtu akka tasaa Bireent yommuu ishee ilaalu ni rifatti. Bishaan harka ishee jiru gallakkisti. Guyyaa dhufutti Toomaas sirba taphachaa yommuu jiru akka tasaa Bireent hordofuu eegala. Haati manaa isaa bakka hin jirre dubartii biraa wajjin wal qunnamtii gochaa isa ilaala. Yommuu galgalaa'u Piippiin yeroo gara manaa deemaa jirtu manatsirii guddisee mul'isu argitee bita. Manatsiricha fayyadamtee Bireent haati manaa isaa jireetti yeroo dubartii biraa wajjin wal qunnamtii godhu isa ilaalu. Piippiin duubaan dhuftee yommuu Toomaas tututu miira keessa galanii lamaan wal qunnamtii godhu. Toomaas kafana isaa kaawwachaa yommuu jiru Piippiin wal qunnamtii godhanii baay'ee hin gammanne. Toomaas dhiqachuudhaaf yommuu seenu Piippiin ollaa isaanii ilaaluu ishee itti fufti. Halkan hirriiba isheetii kaatee manatsira guddisee mul'isuun isaan ilaaluu eegalti. Maargoon bakka isheen deemte deebitee Bireent hirriiba kaastee Piippiin waan wal arganiif gammaduu ilaalti. Piippiin waa'ee jaalallee lamaan beekuudhaaf baay'ee barbaadde. Guyyaa dhufutti Piippii fi Toomaas hiriyaa isaanii wajjin wal arganii waa'ee jaalalleewwan isaanii haasa'uu eegalu. Piippiin yeroo kana wanta dubbatan dhaga'uu osoo dandeenye gaariidha yaada jedhu dhiyeessiti. Yeroo kana obboleettiin Toomaas balanqiinsa leezar fayyadamee haasaa gola biraa dhaga'uu wanta danda'amu akka beektu itti himti. Kolleejii ta'ee dubartii inni jaalatu karaa kanaan hordofaa ture jettee itti himti. Piippiin baay'ee waan yaaddeef Toomaas akka wanticha hojjetu kadhatti. Wanta san hojjechuudhaaf leezarii san kan gargaaru gola isaanii keessa taa'uu qaba. Gara mana deebi'anii wanta san akaa'uudhaaf gara mana Bireent seenuudhaaf akkamitti akka galan yaaduu jalqabu. Akka tasaa ollaan isaanii paartii Haaloowiinii qopheessanii seenuudhaaf haalli isaaniif mijaa'aa ta'e. Akkuma saniin Bireent maaskii Haaloowiinii akka godhateen Piippi fudhatee footoo kaasuudhaaf ishee fudhata. Gidduu kanatti Bireent fi Piippiin daqiiqaa muraasaaf ija keessa wal ilaalu. Footoo erga kaasee booda dhiisee deema. Isaanillee erga xiqqoo taphatanii booda bakka gaarii barbaadanii wanticha dhoksaadhaan kaa'u. Akka tasaa Maargoot dhuftee nagaa jettee ergasii afaan Toomaas irraa sigaaraa fudhattee akka mana keessanii ilaalaa jettiin. Sigaaraa afaan isaatiin deebistee deemte. Paartiin yommuu dhumu jaalalleewwan gammadanii gara mana isaanii deebi'anii ollaa isaanii kan haasaa dhageeffachuudhaaf wanta isaan barbaachisu qopheessuu eegalu. Sagaleen dhaga'uu yommuu jalqaban
baay'ee gammadanii Maargot paartii irratti dubartoota hundaa wajjin akkam akka taa'aa turte si argee jetteeni Bireent yommuu arrabsitu dhaga'u. Yommuu arrabsitu jidduutti qulqulluu ta'uu isaa dhaga'uu yommuu diddu manatsir Maargot caccabsa. Jaalalleewwan lamaan oduu akkana akka dhaga'an waan hin yaanneef baay'ee ofitti gaddu. Guyyaa dhufutti bakka hojiitti Peepeen wanta kaleessa godhaniin baay'ee waan ofitti gadditeef fayyumaan itti dhaga'amaa hin jiru. Akka tasaa Maargot biiroo isaanii dhuftee yommuu ilaaltu baay'ee rifatti. Maargot maqaan kiyya Juuliyaadha jettee of beeksiste. Manatsira barbaadeetan dhufe jettee itti himti. Peepeen baay'ee rifattus akka nama ishee hin beekne taate. Duraan dursee yaalamuu akka qabdu itti himti. Yaalii gochaa fi rifaatuun ishee keessaa hin banne. Erga fixanii booda manatsirii barbaadu ishee filachiisti. Simannaa Peepeetiin kan dinqisiifamte Juuliyaan wajjin buna osoo dhugne baay'ee natti tola jettee itti himti. Peepeen illee affeerraa ishee fudhate. Karaa biraatiin Toomaas gitaara taphachaa yommuu jiru Bireent dubartii footoo kaasaa kan ture yommuu dubbisu arga. Wanti nama biraa homaa isa galchuu akka hin qabneef itti dhaga'ama. Osoo baay'ee hin turin Peepeen gara manaa deebitee wanta ishee qunname isatti himti. Maqaan dhugaa Morgaan akka Juuliyaa ta'ee fi rakkoo walqunnamtee ishee hiriyyaa wajjin haasoftu akka barbaaddu isaaf ibsiti. Toomaas wantichi isaaf galuufis keessummaa keetiif abbaa manaa kee walqunnamtii biraa akka qabu himuun rakkoo akka ta'e itti hima. Juuliyaaf gargaarsi kee hin barbaachisu jedhuunis Peepeen garuu wanta sirrii gochuu qabna jettiin. Toomaas garuu wanta kanaan aaree giroosarii isaan cinaa jiru dhuguudhaaf ba'a. Peepeen garuu foddaadhaan Juuliyaa ilaalu ishee itti fufti. Guyyaa sanbataa walqunnamanii wajjin ispaa seenanii haasa'u eegalu. Peepeen jaalalleen Juuliyaa ishee irratti walqunnamtii biraa akka qabu karaa biraatiin itti himuu yaalti. Juuliyaan illee maqaan abbaa warraa ishee Sebaastiyaan akka jedhamuu fi akkamitti akka wal baran itti himti. Footoo akka kaasuu fi irratti jabaa akka ta'e itti himti. Jireenyi isa malee baay'ee ulfaataa akka ta'eef yommuu itti himtu Peepeen itti siqtee ishee hammatte. Peepeen abbaa warraa ishee Toomaas osoo hin beekin guyyaa guyyaadhaan jaalalleewwan lamaan hordofuu eegalte. Yeroo tokko Sebaastiyaan kafanni isaa yommuu baasuu fi kondoomii itti fayyadame yommuu gatu ni argiti. Fakkiin sammuu ishee keessa waan jiruuf yeroo tokko yaadaan isa wajjin of kaasti. Halkan tokko Toomaas rafuu isaa yommuu beektu kaatee Juuliyaanii fi Sebaastiyaan ilaaluu jalqabdi. Sebaastiyaan ciisee Juuliyaan teechee kitaaba dubbisaa jirti. Peepeen yeroo kana piriintara Juuliyaa fayyadamtee abbaan warraa kee walqunnamtii biraa qaba jettee ergaa ergiteef. Juuliyaan dubbistee baaskeetii keessa gatte. Dubbisa ishee itti fufti. Peepeen irra deebitee ergaa biraa ergitiif. Amma garuu kondoomii kan itti fayyadaman baaskeetii keessa ni argita kan jedhu. Juuliyaan garuu piriintara iyyaa dhageessus dubbisuudhaaf sodaattee jirti. Dubbisuu ishee dura abbaa warraa ishee ka'ee ishee rifachiise. Sa'aatii wal fakkaataan Toomaas illee ka'ee dhaabuudhaaf erga murteessanii booda isaan sakatta'uun ishee daga. Wanta namaa haala maleedhaan jidduu seenu ishee kan aaree Toomaas aariidhaan sababa isaa ishee gaafate. Juuliyaan kondoomii argachuu isheetiin baay'ee rifatti. Albee qabattee Sebaastiyaan bakka rafetti isa waraanuudhaaf itti deemti. Toomaas rifatee poolisii bira yommuu bilbiluuf heedu Peepeen isa dhaabsisti. Yeroo kana manatsirii ishee irraa butee darbee gara golaa isaatti seena. Guyyaa dhufutti Toomaas Peepeedhaan buna fidee fi wajjin haasa'u eegalu. Baay'ee akka itti aaree fi isaan gammadaa akka hin jirre itti dhagahamu akka goote itti hima. Yeroo kana Peepeen manatsirii guddisuu fayyadamuu akka dhiistuu fi Juuliyaa akka hin agarre himtee wal hammatu. Akka tasaa Peepeen Sebaastiyaan harki isaa dhiigaan uwwifamee Juuliyaan kaasuudhaaf yommuu yaalu argite. Rifattee manatsirii kaastee yommuu ilaaltu Juuliyaan dhiigaan makamtee jirti. Toomaas haati manaa isaa wanta ishee hin galleen ariidhaan itti himee walqunnamtii kiyya dhaabeen jira jedheeni manaa baha. Paartii lammaffaa guyyaa dhufutti isiniif dhiyeessina. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Horaa bulaa jennee jirra.